gaafa Jawaar Mohammad mana isaatirraa kabajamoo obbo Jawaar Mohammad mana isaatirraa waardiyaarraa guurtan ani Jawaari ni kijibda mootummaa waardiyaa sirraa guurre jeen Jawaar arrabsaa ture arrammoo Jawaarin dhiifama naa godhiin jaan jechuu si arrabsuu kiyyaaf gaafas dhiifamaa ummatuma addunyaarra jiru hunda irratti dhiifama si gaafadhaa jaadha Jawaarin maaliif angaafas isin nama qaaseen isa nama cubbuse isaan sinraan fuune ijoolleedha maa cubbuu yaadda jee isarra bobbe ta isin natti himtaniin dogoggore arrana jalaa ijoollee gisee fuutan amma na jalaan fuune an ijoollee biraaniin qaba Republican Guardiin qaba na bira jirti yaadiin atatanaa Oromoon warra koofiyyaa diimaan na bira jira yaadiin atatanaa Oromiyaa fudhate Shimallisumaa fi Fiqaaduu fudhate Commissioner Araarsaa fudhate warra abbootii gadaa Karrayyuu ajjeesee fi hattuu jimaatii fi simintootu fudhate malee mootummaan abiyyinarraan fudhanne ijoollee akkasitti hubadha sirriitti hubadha tana sirriitti hubadha tana anjoolleen eeydu kanarraa fudhate Fiqaaduu Tasammaa Shimallis Abdiisaa Commissioner Araarsaa Mardaasaa fi jara sadeeni wali qindaa'ee ijoollee na jalaa fuudhe leeyli akkuma gaafa Jawaar irraa fuudhanii na jalaa fuudhan akkam godheen gabbeef dubbadha kaleen Jawaarin kijiba jee dubbachuu taareen je'een goda kiyya qotadhe jechuu bakkaan itti dhokadhu lala haquma walitti himnaa beekaarra naqa nama Oromoo kana yaamaa hedduu haadha ga'u dhugaatana ana nama sheenaa qabu nama khalee badiirraa if sirreessuu danda'u nama dhiifama nama gaafachuu danda'u nama ammaas waan balleesseerraa baratu nama fuulduraaf ammaas waan sirraa'uu qabu dubbachuu danda'u dogoggoran qabu kanarratti an Jawaar gaafa isaan ijoollee jalaa fuudhan namni Jawaar Mohammad gadi ba'ee arrabse ana Oromonni beeytaman beeyta way kijibaatun anaatu arrabsaa ture yaa bada kijibaa ijoollee sirraan fuune jee edaa Jawaarin kijibne naa kijibe edaa Jawaarin soobne naa sobe akkuma Jawaar godhansan ijoollee na jalaa fuudhan baatii 3-4 dura jechuu gaafumaan abbootii gadaa ajjeeftan jee saaxile anam gaa shiran beekwan jachun an shiraaf jecha Amerikaan galle baran Canada shiraaf jecha galle baran shiraaye changaleen Oromo gabroom sufingaleen Oromo bochi sufingaleen Oromo chukurso sufingaleen ambar jiruutiyya ilmaan kiyya haadha manaa kiyya qabeenya kiyya waanin Oromoo irra jaalatu hunda dhiisee jiruurra namni jaalatu hunda dhiisee ummata Oromoo filadhee kaniin biyya galeef ummatuma Oromootii fi guyyaa tokko aduu nagayaa aduu salaamaa aduu jiruudhaa aduu naggataa aduu qananiidhaa ummata kiyyaa baasa jeetiin gale malee maaliin dhabe Ameerikaan eenyuun ajjeesuu galeen Ameerikaa eenyutti roorrisuu galeen Ameerikaa so roorroodhaaf hin galle hogguu ummata kiyya roorrisan hin usuu jechuun maaliif kaayoon hangaleef roorrisuu miti kaayoon hangaleef ajjeesuu miti kaayoon hangaleef hidhuu miti Oromoof aduu baasuuf hin galle malee odoo Oromootti aduu dukkaneessuuf hin galle badhaadhinni Oromootti aduu baasaa jeetiin amanee galle malee badhaadhinni Oromootti aduu dukkaneessa jee amane biyyatti hin galleen ammaas hin galle ammaas hojjechuutti hin jiru sanirratti Oromoon aduun isin baatee amma booda cunqursaa kamirraa'u bilisa taatee dalagattee gandaa fi qoodaan amantii fi qeedaan maaliin otoo hin qoodamne qooda si harkattee ummanni kiyyalleen kaniidhaan keessaa dhaladheen dildilli isaa hojjetame karaan isaa hojjetame bishaan isaa bee ummanni kiyya godina harkachuu qabu harkatee Harargeen godina 7 godina 3 godina 4 taatee akkuma godinoota biraatti qooda si argattee
jiraachuun barbaade malee akka wayyaaneen harargee cunqursiteetti arsii cunqursiteetti wallagga cunqursiteetti shawaa cunqursiteetti naannoo biraa hunda cunqursiteetti an cunqursuuf himi barkaniin galle. That is not my vision. That is not my goal. But adinis kanatti amanajee namannesi. Ammoo guyyaa Juwaari irraa ijoollee halkan leellii guuran ka Juwaari inni ka jibdajee ana. Arrammoo dhiifaman gaafadhaa jechuun maqaa rabbiitiinis maqaa oromootiinis maqaa ilma namaatiinis dhiifama. Nika jibdeen isaan jee akka inni hin jibin ammoo jarri nagarsiise jechuudha laal rabbiin addunyumarra si garsiisa gisee ati dogoggorti. Halkan leellii ijoollee tana na jalaa fuudhan jechuudha. Leeli mucaan Muhyiddin ja'aniin kun dhalataa Jimmaati. Hangana nabiyyi jaaladhu beeka. Hangana paartii badhaadhinaa jaaladhu beeka. Warraaqsanan godhaa ture harargee tana shaneerraa qulqulleessuu fi qaama biraa hundarraa qulqulleessuu fi harargee siigee qawweeniiti misooma deebi naggada deebi jee nama keenya hararra dhorkurratti waaniin an walga'iin an geggeessaa ture hunda dhaabbateen na dhageeffachaa ture mucaan kun. Mucaan kun duuba najjeessu dide. Maaliif hangana nabiyyi jaaladhu na beeka. Maaliif hangana paartii badhaadhinaa jaaladhu na beeka. Maaliif hangana ummata oromootiif quuqamu na beeka. Maaliif hangana ummata kanaaf laalaa qabu na beeka jechuun bakka hojii hojjanne hunda amma 3 fi baatii 7 mucaan kun na hojjete. Tika khiyyatee eegumsa khiyyatee yoo hoteela seenne inni beeynaan jee nin bahan. Taa inni naan je'uun ta'a. Bakka nyaannu hundatti isaan na eega. Rabbii gaditti tikatiyyatee mucaa kanaa na tursiisaa ture jechuudha. Akkuma Juwaar jalaa ijoollee fudhatanitti mucaa kana gaafaanan ajjecha abbootii gadaa karrayyuutii fi hattummaa isaanii tasimintoo har'a 2,000 seente. Tajimaa arraan tana isaa keessaa dhawaagu jiran tana. Taniif arraan tana lafa kana shabachabu jiran tana. Ta arraan namaaf osoo ta'een bulukeeta eebbifamuuf isaan bakkayyuu rifaana muran tanaaf lolu san isaan ammoo maal godhaa turan jechuudha. Mucaa kana halkan leelii